Nama cap-cap nu godha irbaataaf na eegaa jiruuti. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtooti daawwattooti keenya kun chaanaalii Niftaalem TV irratti qophii bashannansiisaa viidiyoolee gaggabaaboo isin kofalchiisan isiniif dhiyeessu reakshinii guyyaa irraa isiniif qabannee dhiyaanneerra maarree isin chaanaalii keenyaaf haaraa kan taatan ammoo subscribe gochuudhaan gajjalama kanarra waan jiru subscribe gochuudhaan viidiyoo isin bohaarsu isin bashannansiisu isiniif dhiyeessinu ilaaluu dandeessu isiniin jennaa kunoo har'as mudannoo guyyaa ayyaanaa tokko shubbistoota keenya mudate tokko isiniif dhiyeessina ittiin bohaaraa isiniif baay'ee nama gaddisiisa gaa abbaan lataa kunoo gadda isaa ibsataa jira sinumtuu gadda keessan ibsadhaa gaa waan kanaaf mee oduu irratti haasaadha ta'e gaa wanti kun namaan galu mee oduu kana ta'a ilaalaame sin kofalchiisa. Kapıda it kaptı, kaptı kaptı, kaptı kaptı. Kıs kıspasa, kıspa, kısışpasa, kıspa. Ümit tübüttü, tüttü, tübüttü, tütüp bitti. Kusi kusiga kusi görsetti. Kusi kusiga nişi kusi görsetti. Kusinin kusiga görsetken kusiga bisiu. Күз кез күз, күш кеш көш, кір көр, күл кел көл, кілең қысқа сөз кім оқиды тез. Арқада алтар қар бар, қырқада қырғар қар бар, қырғар қарда ағар қар бар, алтар қарда марқар қар бар. Kar waan jiru waan dhagee gaasi waan dhageessan isti koomenti irratti warri mee amma immoo shubbisaa amma seenaa tiktook irra baay'inaan deemaa jiru kana mee ilaala kifaa dhagaa. Mee sinii maal wayya digirii moo heeruma sinii wayya anaaf digirii naa wayya gaa. Mee amma oduu kana dhaggeeffannu mee oduu biizinasii. Wantoota daawwattoota keenya lukkuun oduu biizinasiitti hin darbeen jira. Lukkuun birrii kuma tokko galuun jiraattota lukkuun birrii kuma Jajjabaa lukkuun sangaan birrii kuma 12 galuun immoo wayyoo yeroo biraan dubbisa oduu kana dhiifama bakka yaana faasikaa keessan onneen natti kaase dhugaadha oduu dubbisuu dhufe boo'ichaa dubbisuu hin dandeenye dhaggeeffattoota televizyiinii Itoophiyaa dhiifama naa godha oduu biizinasiin dubbisuu dhufe garuu gabaan lukkuu sababii mi'aaf dubbisa. Oduu biizinasii dubbisuu dhufee dhukkuba onnee natti ka'eedha. Sababa keenyaaf sababa yaaduuf jedheeti baay'ee gaazexaan kuni. Liqeeffadhaa, daldalaa, qotaa, albuuda baasaa, haadhaa. Garuu deebistanii nyaatinaa, deebistanii uffatinaa, deebistanii mana ittiin hin ijaarratinaa, deebisaa haa qusadhaa. Maal jechuudha mee? Obbo Shimeen kanarratti gaafa haasa'an xinnoo namaan gabe yaada isaanii. Emmee manan jirtu mimii malee mataan irra hin jiru wiigii malee. Kabigaa. Emmee manan jirtu mimii malee mataan irra hin jiru wiigii malee. Malee asobeeko. Awwaashii koota kana goona. Awwaashii ammannee waloona. Awwaashii akka jabbiloota. Nan tuqne jettee kakatti lukan dadhaabsise siree jalatti. Kabigaa. Kabigaa. Nan tuqne jennee kakatti siree jalatti. Awwawaashi jaarsi looni neeku. Awwawaashi. Mamarrachiisa. Awwawaashi. Kabigaa. Maarree. Amboo katamaa jira abbaan alangaa natti kennimee isa sarbaa walakka. Amboo katamaa jira abbaan alangaa natti kennimee isa sarbaa walakka. Awwawaashi jaarsi looni neeku. Cifaraan Dr. Naawwan Faammaa akkamitti toleera? Naan baay'ee toleera baay'ee tu sagalee kanaan sirballee nu baasanii albeemii marraa'een nagaa gara fuulduraatti sagalee kanaan immoo akka ittiin ta'u ni yaadnu.
dhaggeeffattoota kabajamtoota daawwattoota keenya oduu amma qabannee dhufnettiin isinii darba. Humni ibsaa Itoophiyaa keessatti lammaffata ibsaan hin badu jechuun beeksise erga humni hidha Abbayyaa hidhamee booddee humni ibsaa lammaffata kan hin banne ta'u guyyaa irraa eegalee uummata Itoophiyaa fata jedhanii akka isaan bobeeffataniif humni ibsaa har'aa kaasee akka hin banne beeksisee jira. Bade. Saanuma jalaa bade. Bade. Daawwattoota keenya ammumayyuu badee jira dhiifama nu godha. Ayin bade. Paasterii kana laalame tu tajaajilu mudannoo ta'uu mudate. Subhanallah isannu. Nana kafra. Apalo hotio. Nanan ke hate adureen adala kangeen si dhiitte sun abbaan shii wadala doqii foon sii kenne haaduu si dhorkata kennaa garaa duubaa sobee sitti hidhata. Maaliif halkan kudha lama taanaan akkamitti akka fiigan hin beektanis guyyaa guyyaatti rikardii cabsaa oolu guyyaa tokko maal ta'e jedhanii mucaa tokkotu alaltuuti gara abdiisaa agaatti gala akkas gaafa alaltuu irra ga'u sa'aatii 12 ta'e gaafa deemu ciibsanii nama reebaa jiru ciibsanii reebuun akkuma waaqeffannaa wayiiti waan isaa hundumtuu beeku so gaafa achi ciibsanii nama reebaa jiru taanaan akkuma nama waldaa kiristaanaa lixaaru suutuma so darbu yaallaan hin ta'u waan ta'eef jechuudha. Gurbaan keetti guyyaa irra jaatee fi halkan himoodha 12 reefuu fuudhamuuti kolfi bareechu. Reefuu fuudhamuuti ati banaamoo irbaata hojjedhee si eegaara ittiin naannoo abdiisaa agaati. Achi booddee dhaqee maciiseetu inni reebaa jiru dhufeenna haa ofumaan ciistee dafaa cabcabnu godhaa irbaataaf na eegaa jiruuti. Achi booddee cabcab godhanii jechuudha gaa. Isa cabcab godhanii akkas gara sa'aatii tokko falakkaa tureetu ol ba'ee akkas mana baankiitu jira achi baankii daldala Itoophiyaatu jira jechuudha. Amma reebamaa achi booddee sa'aatii 10 falakkaa gaafa ta'u lafti akka ifuu jalqabe jechuudha. Gaafa lafti akka ifuu jalqabu tokko gubbaadha arge. Eessaa barii kanaan kaatee deemtatee cabcabna gochaa ture. Dafaa fixaa itti fiiddeen galtuu guyyaa maaliif bariidha maaliif akkasii deemtanii immoo reebanii jira sas gaafa mana gawaati mana maaliif sa'aatii ana dhuftee itti gaafatte ayi anoo irbaata mootummaa mannaa feere ciree masifa. Waaqu koomedii isaa warra jaallattan laayikii maan agarsiisaa ameesti amma immoo sirbaan du'aalee gosa gungume daansaa wajjumaan. Kotu. Baazawee dubartiin kun siluma waan biraa sodaataa jirti ta'a malee amma kana maanni wanta fiigdi nama beeksisu ajaa'iba baay'ina ajaa'ibee sinis ajaa'iba ni yaadna. Obbo Dajanee guutamaa carraa kana naachuu gahee guddaa galatoomii atis carraa kana toora iskaayipii irratti na waamtan har'a waan dhufee figaati rakkina cimaa Oromoon dafee furuu qabu tokkoon dubbachuu dhufe innis rakkina kooti rakkinni koo rakkina Oromooti rakkinni Oromoo rakkina koo jedheen waggaa baay'ee rakkadheen dhugaa waaqa jiraata waggaa baay'ee rakkadheen kana jechuun maal jechuun an aktiivistiin keessan namni isin baay'ee jaallattan akkamitti buraayyuu jiraata akkamitti buraayyuu jiraata mana kiraa keessa akkamitti how I am living buraayyuu in on kiraa beds how is very sad for me they are already as for having jedhe so manni naa laatamuu qaba makiinaan mana naa laatamuu qaba lafi naa laatamuu qaba ani koo illim godhee of ajjeesuu dadhabee miti Oromoof jedheeni. Utuu mucaan kun illim godhee of hin ajjeesin maal diyaaspooraan kun mana ijaaraa fi mee qabbaneeffatu aktiivistiin Oromoo gaafa keetti mana kiraa taa'utu gaddisiisa. Guyyaa har'aa chaanaalii keenya irratti qophii isiniif dhiyeessine kana fakkaata ture chaanaalii keenyaaf haaraa kan taatan ammayyuu sabiskiraayib godhaa. Yaada keessan koomentii irratti nu barreessaa viidiyoolee bohaarsoo kana caccaalan torbaniin isiniif dhiyeessinaa maarree mumayyuu sabiskiraayib gochuudhaan nu hordofaa. Nagaatti.